ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن أصل قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سنورهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بغنغيان الراس واي أمنتي خينيا لافنان برچوف channel خينيا كنداوا أوروتين ولتلف نججا قبتين أرى إراد بنو واي تقوم إسلامات الرتي وان شاجتي بنجو ولدبر سودافي دوبايا أبليين دبي تيني خيستي سينون درتي واي شاجتي بنكاتا إني تدلقو واتكم وليها إبسنو شاجتي بججون بدين علمنا ما خرا information technology خيسة ديمو الآن كمبيوتر برخوته علمنا ما الران تنا ChatGPT فاقم فكاتن AI artificial intelligence نمتلچه أكناماتي بكم ساخ علمنا ما تلچه الران تنا فايدة دافر أولچه جاچودا دوبنام تولچين كون لينجي خنمي في فدت الرتي هنداودان كتابوتي علمنا ما الدنيا خنقيستي الرتي ولي قلي متنفمي جرن كنا fraction of second خيستي دبي سودان أكنا ماتي وان دبي سسانيس analyze قده كنت كستي الرتي دب hundaa'uudhaan lafa kaa'e jechuudha nama wajjin dubbachuu dandeenya jechuudha duuba keessumattuu warri sophisticated ta'an kan akka ChatGPT faan kan akka DeepSeek jedhaman faan haalaan jajjaboo ta'uu isaaniitiin namumarraa muraala jechuun wayitasi wajji haasawan duuba akkaataan isaan irraa itti dalagan irraa waa xiqqooyooniin isinii hime fakkeenyaaf ChatGPT kun kitaabotii alamaarra jiran ka amantii hundaa ka saayinsii hundaa yeroo takka keessatti barbaadanii bira dhaquudhaan gaaffii ilma namaati irratti hundaa'uudhaan gaaffiin wayita isaan gaafatan man fraction of second keessatti bira dhaqanii bakka san dubbisuudhaan deebii isaa analyze godhanii deebisan jechuudha duuba abbaan fakkeenyaaf waa'ee amantitti yoo dhufne abbaan isa gaafatu san gaaffii isaa haala inni itti deebisuun yoo himeefii je'e akka sanitti deebisaafi jechuudha fakkeenyaaf amantii irraa waan kana kitaaba kana keessatti akkamitti islaamoonni fassaran jettee yoo gaafatteen akka islaamoonni fassaran ta'e dubbata jechuudha akka kiristaanonni itti fassaran yoo jetteen gaafatteen akka isaan walii galatti fassaran waan san dubbisan akkatti hiikan si hima jechuudha lakkii akka keetitti akka nama beekaa akka namaatitti odeessuutitti akka keetitti naa fassari yoo jetteen logical je'ee inni akka isaatitti fassara jechuudha kana wanni niin kaasuufis ChatGPT micciirameeti dubbataa nama isa gaafatuutu micciiree dubbataa osoo hin tahin haala akkanaatiin akka dubbatu akka beeytaniif jechuudha mataa keetiin
iftahiitii dubbadhu yoo jetteen akkasumatti iftaheetii firan qabuu simmeetii waan jaaniisif keessaan qabu jinnii fi sheeyxaana isa seenuu sin qabu akka ilmi namaa loojikaalii haasawutti namaa wajjin haasawuudhaan deebii namaa kanna jechuu kana qabachuutu nurra jiraata jechuudha malee inni akka munaafiqaatitti waan takka ifii isaatii gamanatti dubbatee hoggu takkaas gamanatti kan dubbatu if keessaa hin qabu jechuudha duuba yaa ilmaan ayyaa hangana waa'ee ChatGPT kana gizeen isinii himu inni kun riisarchii qorannoo amantii isaa ta'uu saayinsii barannu keessatti faayidaan inni qabu kana je'ee kan lakkaa'amuu miti jechuudha akka fakkeenyaatti arraan tana karaa amantii keenyaatiin yoo as deebitan hayata barbaaddan yoo gaafattaniin harkumarratti isinii kanna jechuudha afaan arabaatiinis afaan faranjiitiinis afaan oromootiinis barreessii yoo jettaniin hogguusuma isinii dubbachuu bira kuteetis barruudhaanis lafa kaa'uu danda'a haasawaanis akka namaatitti si wajjin haasa'uu danda'a jechuudha inni dalagaa keenya akkatti nu laaffise ilaala hadisoota addunyaa irra jiran sahii sittaa tokkoffaan fakkeenyaaf tokko bichaan jechuu kiyya sahii muslim vooliyumiin isaa meeqa akka ta'e hedduudha jechuudha dila kana keessa yoo hadisa tokko ati caccabsitee illee himteef hadisni ati irraa haasoytu bara kanaa je'eeti lakkuu isaa mataarra dhaqee si garsiisa jechuu akka nuti qorannee arginetti akkanatti gaa hadisa dila san keessaa inni fraction of second keessa dubbisee bira dhaqee kasii as baasu jechuudha waan feetarraa hadisni kanaa ni jira sahiha keessa yoo jetteen bar Bukhaarii keessa jira bar Muslim keessa jira bar khana keessa jira je'eeti si as baasa jechuudha yoo jirres lakkii an hunda keessa barbaadee dhabe jeesii ma jechuudha kun jechuun faayidaan inni qabu faayidaa taphaati miti jechuudha nama waa beekuuf nama waa xiinxaluuf amantii isaa baruuf nama tattaafatuuf bu'aan inni buusu kana je'ee meeqan lakkaawamuu miti jechuudha zamanni teeknooloojii duuba fidee rabbiin ammaan tana akkuma ayata reefu caqasnetti rabbiin haqa amantii isaa beekumsa jiru hunoo ifa godhee uumaa isaa keessatti nu biratti ilma namaa keessatti ifa godhee akka jiru arkama jechuudha yaa ilmaan ayyaa duuba amantiin kun har'aan tana mana kee dhufee hin baradhu irraa hin beeku namuma jalaan deema jechuun ni tahaare ana gaaffii isinumaaf dhiisne jechuudha nutis akka nama amantii isaatiif yaaddootti akka nama ummata isaa ilmaan isaa obboleeyyan isaatiif yaadutti akka khayrii walii yaaduun dirqama islaamaa waan ta'eef waan irraa arkine isinii dabarsuudhaaf jechuudha yoo rabbiin nu hundaa'u addunyaa akhiraa nu milkeesse jennee waan kana dalayna malee faayidaan takka kan biraa tan addunyaa keessaa qabnu akkan jirre akka beektan jecha hara amma gaaffii keenya gaafanne ChatGPT waan inni nu deebisee itti haaseenu jechuudha wanni gaafanne aboomee ChatGPT islaama kana shi'aa fi sunii gizee jaanni dhageessa isaan lachuutu islaamaa jennee wayita gaafannu waan inni deebisee afaan faranjiitiin akkuma caqastan hiikaan isaa akkana jee jechuudha duuba Hello ChatGPT based on your knowledge of Islam do both Shias and the Sunni technically Islam or not? Both Shias and Sunnis are Muslims and follow Islam. They share the same core beliefs, such as belief in one God, Allah, the prophethood of Muhammad, the Quran as divine revelation, and the pillars of Islam. Their differences mainly lie in historical events, leadership after the Prophet, and some theological interpretations. But fundamentally, both sects are part of Islam. Are you asking about this from a historical or theological perspective? From theological perspective. From a theological perspective, both Sunni and Shia Islam are valid expressions of the Islamic faith. They share core beliefs such as Tawheed, oneness of God, Risala, prophethood, and Ahira, the afterlife.
However, they differ in their interpretations of leadership, imamate versus caliphate, some aspects of jurisprudence and theological principles. Sunnis follow the concept of ijma, consensus of the ummah, and rely on the four major schools of jurisprudence, Hanafi, Maliki, Shafi, and Hanbali. Meanwhile, Shias emphasize the divine appointment of imams from Ahlul Bayt, believing that these imams have a special spiritual and political role. Despite these differences, both Sunni and Shia groups follow the Quran, acknowledge Prophet Muhammad PBUH as the final messenger, and adhere to Islamic practices such as prayer, fasting, and pilgrimage. Were you thinking of a specific theological debate within this discussion? Okay. Do both Sunni and Shia accept the hadith of Jibril that talk about the Irkan and Iman of Islam? Yes, both Sunni and Shia accept the hadith of Jibril, which defines Islam, Iman, and Ihsan. This hadith describes angel Jibril coming to the Prophet Muhammad PBUH in the form of a man and asking about the core aspects of faith. Acceptance in Sunni and Shia Islam, Sunnis. This hadith is widely accepted and recorded in Sahih Muslim, Hadith 8, and Sahih Bukhari with slight variations. Sunnis use it as a foundational explanation of faith. Shias also accept this hadith, but usually refer to versions found in their own collections, such as Al-Kafi by Al-Kulaini. While they agree on the three levels, Islam, Iman, Ihsan, they emphasize the importance of wilaya, divinely appointed leadership of Ahlul Bayt, as part of faith. So both sects recognize this hadith, but Shias sometimes add deeper interpretations regarding Iman, believing that true faith includes recognition of the imams. Did you want to explore any particular difference in its interpretation? As a whole, do Shias curse as-Sahaba, the companion of the Prophet? Do they curse the Ashab? Shias do not curse all the companions. The Shia perspective involves respect for those who were close to the Prophet and his family, especially the ones loyal to Imam Ali. However, some individuals, especially those who played significant roles in the political division after the Prophet's passing, such as Abu Bakr, Umar, and Uthman in certain Shia viewpoints, are criticized for their actions and decisions that Shia Muslims believe went against the rightful leadership of Imam Ali. This criticism, though, isn't necessarily expressed as cursing, but rather as theological and historical disagreement. Does that help clarify your question? Do Shias accept the preservation of the Quran and also the prophethoodness of Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Yes, Shias fully accept that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the final messenger of Allah. They also believe that the Quran is the preserved and unchanged Word of God. However, some classical debates exist on whether certain interpretations or readings were lost. But the mainstream Shia belief is that the Quran we have today is complete and unchanged. God. This is a core tenet of Shia Islam, just as it is in Sunni Islam. Shia Muslims believe that Muhammad, PBUH, is the last and seal of the prophets, and they accept him as the messenger through whom the final revelation, the Quran, was sent. In addition to the prophethood, Shia Muslims emphasize the divinely appointed role of Imam Ali and his descendants, but they never reject the centrality of Prophet Muhammad's prophethood. If you're asking about the belief in the Prophet's role or anything related to that, feel free to ask. Thank you, ChatGTP. Thank you very much for your great contribution. Akkuma beekamutti namni Islaama jedhamu nama Rabbii tokko Allah jee filatu, nama Qur'aanni Rabbi biraa tahe jecha Rabbii kan tahee fi akkasumas Nabi Muhammad ergamaa Rabbi biraa tahe kan xumuraa kan alama ilma namaatii fi jinni fillee walii galatti addunyaa tana keessatti hanga guyyaa qiyaamaatitti ergame tahuu namni amanu Islaama akkuma ja'amuuni isaan lachuutu waan kana waan fudhataniif Islaama je'ennu deebise jechuu
kanarratti ammallee hadisa jibriil ni fudhatanii jennee gaafannan isaan lachutu hadisa jibriil jechuun hadisa irkaanul islaam iimaanaa fi ihsaana irraa dubbatu ka jibriil akka namaatiin dhufee rasuula bira taa'ee amantii isaatirraa barsiise san irkaanul islaam shananii fi jahan iimaanaa amantu billaahi wa malaa'ikatii wa kutubii ilaa jahaniitittu akkasitti kana isaan lachutu gareen lachutu shi'aa fi suniinis kan qaban tahuudha ibse jechuudha. Akkanaani duuba isaan lachutu islaama akka tahan dubbatan jechuudha. Akkuma kanaan duratti ilmi namaa beekaan amantii kan karaa suniitii fi shi'aa jiran Sayyid Ammaar Nakshaawii fi Dr. Yaasir Qaadii dubbisnee isaan lachutu gareen lachutu islaama jechuu akkuma nu himan sanitti har'achaa GTPnis waan islaamni walii galee dabarse akkanatti ninis dabarsa jechuudha. Karaa biraatitti waan tokko tokko itti daballee ka gaafanneen hay shi'aan tun asaaboota hunda ni abaartii jennaaniin lakki akka walii galaatitti isaan hin abaaranii jechuu kanallee nu deebise jechuu. Afuraffaa irratti akkuma ChatGPT gaafanneen gareen shi'aa qura'aanni tiifamee hamma ammaatitti jiraachuu fi nabi Muhammad khaatimun nabiyyiin ta'uurraa gaafanne inninis akkasumatti qura'aanni garee lachuutuunu sunuu fi shi'attis akka rabbi biraa ta'ee ilaa irraatitti osoo itti hin daamin irraa hin jijjiiramin asiin gahuu garee lachuutu akka amantuu fi akka fudhattuu fi akkasumas nabi Muhammad khaatimun nabiyyiin isa boodatti nabiyyiin biraa akka hin jirre ChatGPT nu hime jechuu afuraffaa irratti. Yaa obboleeyyan karaa biraatiin wanni firqaa jedhamu kunis maqaa babbaasuu fi walii baasuu fi maqaan namni nuu haa baasuu fi keenya walii haa baasnu wanni baasamuufis tokkoof uumama lama arkine jechuu. Tokkoffaa namoota zamana amata 1400 kana keessatti islaama irraa tahanii amantii isaanii tolchuudhaaf waan irraa baratan irraa bareedduu fi toltuudha jedhanii hanga beekumsa isaaniitti barreessanii lakkaa'is ummata kana walii qabanii ummata wajjin jiraatan walii qabanii karaa kanarratti haa cimnu warra ja'an kana takkaa nama biraatitu isaaniif maqaa baasaa takkaa dhaloota duubarra dhufu kanaatutu maqaa isaaniif baasaa kanumaani tuuta kanaatutu sirriidhaa tuuta kanaa jannata sena jechuudhaan duuba kanarratti ummata sana akka firqaatti ummata movement qabsoo karaa islaamaa godhuudhaaf sossoo'ee kana akka firqaatti lakkaa'uudhaan tuuta kanaatu sirrii tuutni kun sirrii miti warra jiruu fi warri tuutni kun nuti sirriidhaa nuti warra jannataati gidee akka amma firqaatti lakkaa'amu jalqabee jechuudha wanni ittiin dallee. Fakkeenyaaf Abdullahab isinii kaasuu dandeenya jechuudha. Sheekh Abdullahab zamana isaa keessatti dhufee waa'ee amantii isaatirraa bida'aa kanarraa kanatti haifeenu kana shari'aan islaamaa jee qur'aanaa fi hadiisarraa wali qabate waan inni dabarse kana namni duubarra dhufe maqaa moggaasanii tuutni kun tuuta wahabii jedhamu jedhamee maqaan itti kannama jechuudha. Alagaanaatti kannamu islaamumaan itti haa kannamu rabbumaatu beeka jechuudha. Duuba immoo yoo gadi teenyee kan laallu taate dhaabbannee kan laallu taane laa xariiqa illaa xariiqa rasuul karaan karaa rasuulaatii alatti hin jiru. Kanaafuu namni rasuula booda dhufu waa'ee amantii isaatirraa ummata isaa barsiifachuun mirga isaa ta'ee osoo jiru karaan kun xiyyaati karaa xiyya kana malee karaan biraa hin jiru kajje'ellee ilaa ammaan tanaan dhageenya. Nammoo duubarra dhufu takka alagaatutu karaa isaatitti sirriidha karaan biraa sirrii miti jechuudhaan waan hin jirre uumuudhaan akka karaatitti ilmi namaa lakkaa'e ani wahabiidha ani khuraafaatiidha ani abaluudha ani salafiidha
ani suufiidha jechuun kun akka dhufe argine jechuu biyya Ingiliis kanatti biyya biraatis haa ta'u akkuma Dr. Zaakir ammaan tana isinii dubbisnee chaanala kanaan isin garsiisnetti firqaan salafii bichaatu lakkoo isan qabu jechuu biyya Ingiliis kana keessatti. Kanaafuu addunyaa tanattis bitaa mirga gizee ilaaltan firqaan akkana dachii guutee jiri jechuu karaa kunoo karaa wanni karaa Paakistaanaa ta'u karaa Indiyaa kana keessa haa ta'u akkanatti firqaadhaan maqaa adda addaa walii baasuudhaan jire jechuu. Duuba alhamdulillahi rabbil aalamiin keessaafuu ummanni keenya ummanni Oromoo warri duratti amata lama duratti rabbiin tokko ji'u kun warri eegasii ammaan tana amantiin kun dhufnaanis islaamati kun obboleeyyan hundinuu warri biyya tana keessaa sammuun isaa wallaahi waan nama ajaa'ibsiisu warra hubachuu danda'u. Kanaafuu ilmi namaa kun environmental impact yoo jiraate isin beeku warra bayyanataan hangi rakkoo nutti ta'e hiyyummaadhaan teknoolojii fi walqunnamtii addunyaa keessaa dhabuudhaan malee namni keenya kun haalaan beekaadha. Kanaafuu namni beekaa jechuun namni wallaala isaa beekullee beekaadha. Kanaafuu yaa obboleeyyan mee isinis ChatGPT kanaanis fayyadamaa. Maaliif hin fayyadamaa jaa? Kitaaba maxxanfame fakkeenyaaf hadiisa Muslim vooliyuumii habbaa meeqa akka ta'e hin beeku ani amma fakkeenyaaf vooliyuumii dila san bitannee lafa harkachuu hin dandeenyu waraqaa goggoyduu sanis hardi kooppii isaa bannee jala deemne yoo jennees harkachuu irraa hin dandeenyu bannee akkasitti amatattuu dubbisnee hin finnu jechuu garuu immoo ChatGPT yoo bira dheeytan hadiisuma xiqqisha tokko sammuu keessa yoo yaaddeehu yoo xiqqishuma kanarraa odeessu jetteen sahiya lafa sii kaaya jechuun ni lakkoo isaa wajjin. Kanaafuu kun tapha kan taane ijoolleen keessaafuu bakkumsaan amma lafaa kaatan ka ummata keessaniif boruu bakka buutan ulamaa taatan waan kana sirritti ilaalutu isinirra jiraate jechuu. Kanaafuu arraan tana firqaa ja'anii gamaa gamanatti islaama alagaanis haa ta'u wallaalaan islaamaatis haa ta'u akkanatti ilaaluudhaan kuni islaamaa miti jenne addaan wal qoonne namni rabbii tokko Allah jee amane Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ergamaa xumuraa ka rabbiin ilma namaa guutuu addunyaatiif erge ta'uu namni amane namni qura'aanni jecha rabbii olaanaa rabbi biraa ilma namaatiif nabi Muhammadin rabbu uusaa namni amane islaminaa seenuu isaa beekuu qabna jechuu waan islaminaa irraa nama baasu akka jirus wallaala qabaanneeti miti wanni islaminaa irraa nama baasuu danda'u warri kana himuu danda'u addunyaa irratti hadiisa kisaa keessa deemnee ilaaluutu nurra jiraate jechuu namni hundinuu lafaa kee anaaf beekaa jee haaseef aboo ulamaan kun waa jabaadha waan beekaa wanni jennuuf hin jiru yaa obboleeyyan kaan isinitti bakka tanatti quu barbaada maaliif jennaan rasuulli sallallahu alaihi wa alihi hadiisa kisaatiin nu dhaamanii jiran warra silaa qur'aana kana hiikuu qabuu fi warra silaa nuti fudhachuu qabnu nu himee jira jechuu eegasii hadiisa saqaleeyniitiinis akkasumatti warra silaa qur'aana hiikuu qabu warra taharaa akkuma qur'aanni bakkas bismillah 33 ayata 33 irratti eenyu ka tahan lafa kaayee jira jechuu namuu lafaa ka'ee qur'aanaan fassara jee aya maali kame fassar literal meaning akame fassar kuni metaphorical ciki waan zamana rasuulaa hin ka'in kaasuudhaan controversial waan ta'e takka fuudhanii rabbiin harka qaba harka hin qabu akkuma inni jee janna akka inni janna akkana janna kanaan ati gamana seeni maali aqidaadha obboleesso nuti kana hin deeggarru aqidaa kanaan ittiin nama adda baasu rasuulli hin ayyamne zamana rasuulaa aqidaan maaliif fayyadame maal jechuudha ji'i gaafadhu ChatGPT akka ulamaa gurguddaa alama kanatti walii galaniin maali ji'i gaafadhu aqida jechuun tokkichummaa rabbii leellisu rabbii Allah jaanii fudhachuu tahwiida
isaat irratti murannoodhaan onnee fi kaayachuu eegasiyoo irkaanaa fi imaana qabaachuu zamana rasuulaa aqidaan ummata islaamaa wali qabuun akkanaan ta'e osoo jiru arraanta nammoo boo'ati aqidaan kee maali ambarin irkaana nin qaba ihsaana nin qaba imaana nin qaba nin hangaan danda'u nin carraaqadha rabbii kiyyaallaa jeetiin fudhadha muhammad ergamaa isaa ta'uu nin fudhadha qur'aanni qur'aana rabbi biraa ta'e ta'uu nin fudhadha ka hin sharafamin kan irratin katin ida'amin خفكاتا هنكبني قرآن تهونين فرد أبو يتين لك مسيح في جرا مالين نهاب لك ربي نيس جريتا أرشي جرانجا أتويتي بقاهن دو جرانجا أتيغا غمنا غرين كي أتيغا غمنا غرين كي آنو غمنا يچون كن أنا قويا برو ربين وانا مني سنة فقط خنافو وان كان خيس سينون نبرباچسا إسلام خانا كم جي فسر literal akan niji itti hajennu khana kame fasar khan metaphorical laki akan ugalufi harka jimele rabbin arkan qabu harka nama fakatu qaba fakenya en qabu so jomo laysa lamisli shay wataka rabbin wan fakatun qabu so jomo akan ufgalufi way harka radubat akan ufgaluf taum sarraha so je fasar khana kan خانما خيسا حسين ني برار باچسا خنان المنما غما غمنتي قودولا يچولا خوني وني نتي اركين سبب خناتين المنما علم الاسلام غما غمنا قودون هندن ديام خنا چالسني ايغوس نور رنجروف دبنا خانما هو خطي دورا دلغاتي نتناو جل كبنين فرقا كنمتي نمني ياد نمغدمي اسلام نگيان صلاه صدقه خنتو نمني ربي تقت مني قرآن أمني إرجما نبي محمد تمني إيجاسي صدقة خنته ربي سا ذكري قولي كنا ما قل حنگ دو چراكاتو لكي ربي نچجرا أسجرا مرة سيافي خنا سيافي أكيدان كي كمنا أتكان كي خمسي يچون كن والله الرحمة ديوان تي بيخونو رجرات هذه سكساتي في سكاليني وانو برنگين نفقات خنا بدن بتيولا لجنة علماء ونيس نمني خينيا بيخام قدان خنايو بدن بالله اللي أمة خينيا بقدي بوسنه بقى يتنمو فسروا خنا في الراهي وبنا يجو عنقو قرآن فسروا هنيو تو أركا كبا هو غسنو قال يجو خنافو يا أبليين إسلامني تقو تهو حديث حلال لو في إسنيف تقودا في ملي وايسن الربيني تيمتي هنگا بيتن تكشو تكالي دبر سايجون وانجروف أمنتي إسلاما خيستي والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نمني آمني إيقتل تودو لغي بودت خرها قاتت ولا يمو فيهم تر صبروا تلتو فيهم تر تصبروا نكبر باجسو دميني ممري كويرمنت واني تكيشين المنامات الرابر باجسو للغا إسلاما خيسا كنكته برن جرن هندنو خنافو ولي دبرسون كينيا خنرتون دوني وانتف المان كينيا في اللي وانتا كدبرسيني وان دوغو غوري جولين تينيا سدربتاني وان تولتو دبن خيسا فرتاني اكاديمتاني في ملي رب ما تبيخ وحليه هنگما نتتتافني اركني نمولتي ربي خراكا چلو رنو اخايو جيچا خيري ولي يادا هذا برو جيچود اوان كان سني دبرسينة تهو سني ابسا خرابراتي نمالي واني توقني دبرو قبنو وبليين كينياف آلي تيني تجالنو تنافون تويني دبرسنو موسى عيسى في نبي محمد توقيچو ما ربي ملي وان براهين دبرسني اكا امان تنالالا جرد چانال لخينيا comparative religion غما غما نكبي وبليين ساتيف آلي ساتيف الدنيا تناف توقي غرسيسو في ملي خانا سريني خانا كاناتي كانا جنة وننوتي بيني سانر بيني همنو في قبل نوتي يا أبلي سخيجا بكا كناتنا لالتي ديمي بكتنا لالي أبلي سخرستانا هاتو واقفتا خينيا هاتو إسلام خينيا هاتو أبو مي بكا كنا ديما دبسا بروانا كنا جرا بروانا كنا بكتنا نكباتي لالا جنة إسيني تتوكو جرى يجو خناف سيني توينا أما ونجروا الدنيا تنخيسة مالي يجو نبي محمد في باولوس الرتي dhugaan ka rabbiin ergee ergamaa godhee waan Iisaan
dabarse waan Muusaan dabarse goolabuudhaaf namni dhufe dhugumatti nabi Muhammad immoo Phaawulos jechuu akka adda baafannuuf jechuu warra kiristaana obboleeyyan kiyya kaniin jaaladhuufillee kaniin tuquuf addunyaa tana keessatti namni hedduun ammaan tana qorachuma jira yaa obboleeyyan hanguma biddeena addunyaatiif olii gacceenu kana akhiraan keenyaas rabbiin akkanumatti samii fi dachii dhaabee qilleensa bareedaa kana nu kennee mana nu godhee maatii nu godhee nu bareechee nu nyaachisee nu baasee akkanuma jiraadhaa waan hin jenneef mee haa barbaannu jechuu fi obboleeyyan keenyaan tuyna Phaawulosiitu too Isaa fakkaatamoo nabi Muhammadiitu Isaa fakkaata hajoo kana halaallu hangaanan tuqeen isinii tuqo barbaad hangaanan arke jechuu hanginiin ani arke Isaan qaceelfama Muusaa waynin barumsa Muusaa takkallee osoo hin sharafin addunyaa tana keessatti ilmi namaa karabbi bira guddaa jaamu qaceelfama san qabatee deemu ta'uudha dubbachaa ture jechuu amata 3 fi cinaa addunyaa tana keessatti inni nabiyyummaadhaan dabarses ergamummaa isaatiin dabarsesan wayta inni ergamummaadhaan gamaa gamanatti isa ari'aa baadiyyaa kana keessa deemaa himusan wanni inni irraa dubbatu wanni inni dhufeef seera addunyaa kana ka Muusaan rabbi raggaasiisuuf malee shaaruuf hin dhufne jechuudha hime jechuu eegas boodatti hoo ana boodaas waan dhufu taa'u ka isin bohaarsu jechuu dubbatee jira jechuudha amma islaamaa fi kiristaanni beektoonni bakkitti haasawan maali ka duraa kana isaan lachuutu osuma harkanii jiranii ka boodaa kanarratti lakki nabi Muhammadi wanni Isaan dubbate islaamni hojo kiristaanninis malja lakki manfas quddusiidha kan dubbatu kanaafuu mee obboleeyyan aaliin isinis dhaqaa laala kitaaba bakkasan joon 16 ammallee waa'ee nabi Muhammad bakka hedduu irratti ka'ee chaanaala keenya kanaan isin tuttuinillee ni jira meesanillee lallaala barumsa Isaatis mee laala barumsi Isaa bara tobbachuu ilma namaa akka barbaachisu lammata qaceelfama Muusaa jala deemuu akka barbaachisu sadeessaa irratti wanni guddaan inni san irratti fidemmaas maali jaalala ilma namaa kana haalaan jaalachuun akka nurraa barbaachisu keessaafuu ollaa kee jabeessuu akka qabdu ifdaran isaan jaalachuu akka qabdu Muusaan Isaan addunyaa tanarra dabarsee deeme jechuudha duuba isa booda obboleessi isaa Jeems chaarchii Yerusaalem keessatti wanni barsiise maal barsiise jaati laala ammaan tana ijoollee waxxaatii kiristaanaa fi islaamaa ilmaan kiyya laala iristii miti isiniifis iristiin kan namne islaamaafis iristii yookaan rabbiin isaan jaalatee hoodhaa isin hoo nama kaan jibbee nama kaan jaalatee kakanneef hin qabu jechuun irra guddaan ilma namaa waan abbaan isaa islaama ta'eef waan abbaan isaa kiristaana ta'eef an kiristaanan islaama je'ee ani budaayizimiidha an juudizimiidha je'ee deema addunyaa tanarratti ka arku jirrutti namni xiinxalee dubbisee addaan baafatee jala deemu nama waa xiqqoodha kanaafuu duuba guyyaan qiyaamaa akkanumatti ka jammaataatti rabbiin namarra haqee balosoo ta'in rabbiin tattaaffii nuti goonnu kana hunda kan ilaaluu danda'u rabbiin laala kanaafuu mee akka ilaaltanii isinii dhaama jechuu isinillee barumsi Phaawulos maal akka fakkaatu Phaawulos wahiyyiidhaani dubbachuu jiramoo waa'ee dhiigaa Isaatiin najaa baana kaja'u kana wahiyyiin dubbatamoo kitaabotii duraanitirraahi arkee dubbata kitaaba duraanii san ka Hebruu san buluu wangeelii Hebruun barraa'e san bakka inni irraa fudhate san Isaayyaa 55:8 maal kabiraatis ayatoota biraa maal dhugumatti inni sirriif fassare alama kanarratti dubbachaa jira waan ta'eef isinillee mee ilaalaa obboleeyyan keenya qaama keenya foon keenya wal jaalannaa kanaafuu walitti usnee wal biraa deemuu hin dandeenyu kanaafuu rabbiin qur'aana keessatti ilma namaatirraa ka isinitti qaluu kiristaana obboleeyyan keessanii jaha jechuu qur'aana keessatti kan amma duraas chaanaala kanaan isinii dabarsee jira waan wal jaalannuuf olii himna keessanillee nuu himaa
nutillee walii himne afaan bareedaanillee akka wajji haasoynu akka wajjiin mari'annu rabbi keenya akka wajjiin barbaannu rabbiin illee qur'aana keessatti aayata biraatti illee dubbata waan ta'eef kana dubbanna. assalaamu alaykum warahmatullaahi isiniin jechuun keenya duratti isin hundinuu chaanaalli kun guddate ulamaa alamarra jiru ka kiristaanaatii fi ka islaamaatillee dhiyeesse jeeftoota dhiyeessinee wajjiin dubbachuu akka dandeenyu akka hamileef nu ta'u subscribe share fi like comment illee nu godhaa waan irraa dubbannullee akka adda baafachuu dandeenyu fadhii keessanillee arguu dandeenyu comment illee nu godhaa isiniin jechaa nageetti isiniin jenna.